برو ما وان بروتي نسر الجبايا عندهم والله ما دي مقرة حدني إيجا برو أمو سنماتي تغرا جردو دولتين جدو غران وبايء بعدتو دبيو بعدتو وبايء بعدتو هندبو ورمون جتو سن هنبالي فتوف جد ساجرا هنبالي فتوف قدا هركا يرتيمي قدام بر قدين وفيق أبو فواسين جدا قما لبونا ما يتدبرتي تلبونا ما تدبرتي تنجتي غافا بر قدان نمك أبيتيني gattaa namaan jedhe guddaa bira hin tarani lubbuu yuu fixatanii gumaa lubbuutu fixataniiti kanaafuyyuu gumaa lubbuu namaatu namni jallisaa an maaliif jedhuuf hinaafaan akkas na godhu maal inni ligidooftu qabbanooftu maali isiiti hinaafa ka isiin baadhattee deemtu baadhattee deemaa jira maaliif hinaafamee warri hinaafaa jettan maalitti hinaafana himaa dhabar mee maaliif hinaafa قام سين وفرّا بدأت ديم تهار مسين بدأت ديم تقام مسين قبضو فرّا قبّا ما رتّي هنا فمن أكو من بيجي عرب هاجي لوسينس بيجي عرب هاجي أكو من بيجي عرب هاجي لوسينس بيجي عرب هاجي ما رتّي هنا فمن بدأ أمدا ودو لبو والبرا أمدا وان دبتو وان إسولين بين أرجع دبي ما نفاني دبتي رافها سو ودلان هرّم مرتي ما رتّي هنا فقولنا رتّي هنا فما إني إن بيتني بر بيت أمير قدام بافدها سيا أيو أنجرو كنا بر قدام بافدها سيا قدام بافدها سيا بيتالا لدا أمير قلا لدا چوغارا قدتني منيرة يا قلتهم no wala nama waan haasoo waan dhiisoo addaan hin beekne tuyyuu bare naawwanna jedhaa bar ba'alla dubbii alan chaalala waan dhiifta waan dubbattanii waan dhiiftan addaan baafadhaati rakkoon qabumaa fi mushkilaa dubbii addaan baafadhaa an kana maan dhiisan Angkana yo an dise yu mada dana kesa onna anin isu wallahi anin kana in isu abadan baka kiya bu ala hundi kesani yo baka kiya bu ati lala mali jennani boru wan to qaddam bafachu barbadana ma to kofa asli manu yu dubatinna redin dubatinna hamzan dubatinna mubarak dubatinna warri awalin nyade walin qaqa turetin jede argitani isan obboleeyyan wati yatananu wal abu jirani obboleeyyan wati yatananu yu garaa keessatti gaafii nati ta'e obboleeyyan wati yatananu ilan jiramiti qalbiin tun akkana na godhu jirti obboleeyyan wati yatananu naga argachuudhaan deemu'an garuu gaafa namni sun wanni sun gadi naa bahee rakkoon qabu'an gaafa wanni sun gadi naa bahee dubbiin sun gadi naa baate an rakkoon qabu aadiidha abbaa kiyya haa ta'u jedhee bar macarrashaa abbaa kiyya haa ta'u jedhee bar dirqama diinni kiyya alarra qofa jira jechuun danda'u mana kiyya keessa jiraachuu danda'a maatii waliin dhaladhe keessa jiraachuu danda'a maalin argitanii dheengadda obboleessa sooraadha obboleessa jedhanii ofii namni obboleessa jedhee haasa'e obboleessa jedhee dhageeffata nama gaddi fuula isaarra jiru nama imimmaan qabu fakkaata obboleessa Haacaaluu Hundeessaa laalame obboleessa Haacaaluu Hundeessaa kana Haacaaluu waliin dhalate ilaa hadhaa uffata gurraacha uffata Haacaaluun erga du'e waggaa 4 obboleessa sooraa argitanii miti buna affeeramaa akka nama interview wannoodhaaf miidiyaadhaaf televiziiniidhaaf biyyoolessaatiif wanna dhaqeetitti buna affeeramaa sukkosoo giddatti godhataa itti kurataa facaafataa jedhee haasa diinni bar mana keessas ni jira bar
argitanii diinni mana keessas ni jira fagoodha namatti hin dhufu kanaaf ijoollee maqaa baaleedha jettaniis waa barreessitan biliisu gura ittiin isin dhaga'u hin qabu ani warri maqaa baaleedha jettanii waa ashqaabbattan ani isiniin jedhee jira warri maqaa baaleedha jettanii waa barreessitan ani isiniin yeroo deebii isinii deebisuus yeroo maqaa keessaniif baalee arrabsuus hin qabu yeroo maqaa keessaniif baalee arrabsuu hin qabu maaliif jennaan kaleessa warra nuuf jecha waraqata nyaatetu jira akka hurbaataatitti warra nuuf jecha kilaashii dhaanii diina rarraasee gubbaa buusetu jira warra nuuf jecha waa meeqatu ta'ee jira gatii kana ta'ee fi ani osoo wannummaan fedhellee gadee ol bahee maraataan baalee keessaatiif sakkaaraamiin baalee keessaatiif shalleen baaleen keessatti dhalattee baaleen keessa guddatte waa naan jetteedhaafi an asirratti ol bahee baalee waa naan jettee jedheetiin waa takka hin dubbadhu abadan abbaan feetan arrabsa wanna takka hin dubbadhu kilmaa takka hin godhin galtuudhaaf joortuudhaaf sareef sagatee afaan natti bantu abbaa fedhe taanaan quba kana afaan kaayaa hanga danda'utti jechuudha hanga danda'utti wallahi lubbuun tiyya hadha yoo darbite dantaan qabaan hadhuma lubbuun tiyya tana lubbuun tantee darbaarti yoo jedhanii dantaan qabaan ila lubbuun tantee hadhanii darbitu soo jedhaniiti maal an eenyu waan caalee faacaalu hundeessaatu iyyuu qarbii uffatee ciise eenyu waan caalifan aalimman guutunniin du'aan jiranii an eenyu waan caaleef du'a sodaaf dhugaatii irra dhaabbadhaan eenyu caaleeti an eenyu caaleeti kanaafuyyuu bakka kiyya dhaabadhaa yaada bakka kiyya dhaabadhaa bar wanni sun jechi naan jedhame sun usuu isin shaarmutaadhaa bunnaa beetii bultii yookaan mana shiishaa bultii yookaan mana haraqee bultii naan jedhame hin dubbadhu waan haadii rakkoon qabu dhimma dhuunfaa kiyyaati jechuudha sun waan nama gayuu miti waan nama balleessuu miti waan nama na jibbisiisuu miti waan namni natti dallanuu miti waan namni narraa dheessuu miti dhimma dhuunfaa kootiiti soo keen jedheen fudhadha gin ammoo kun dhimma ana bira taree maatii kiyya ga'u namni tokko beeka hammeenyaa fi hadhaa fi sharrii gaafa dalagu maatii irraan barataa beeka zarii irraa waa barataa dhufa namni tokko amma ebelu waan akkasii dalaga ebelu waan akkasii godha jedhanii miti zarii irraa dalagaa dhufa yeroo namni lakkuu dhalu zariin tante talakkuu qabdu talakkuu dhalte jirti ani maa nama gaafatan namni bar zarii irra dhufa wanni kun jechuudha zarii irra deema wanni kun boru deemanii abbaa kiyya arrabsuudhaa deeman boru deemanii maatii kiyya arrabsuudhaa deeman ana ammoo kanaaf hin dhiibne ani kanaaf hin dhiibne sinin jedhe bar ammas taanaan hammeenya takkaaf sharrii takka isiidhaa walitti qabu tokko hin jiru isii wallah makaraa irratti osoo arge assalaamu alaikum jedhee bira dabarfadha sharrii qabu tokko hin qabu ani sharrii isii walitti qabu hin qabu gin ammoo wallaahi billaahi jecha jette san hanga naa dhugoomsitutti abadan ballaa ulee jalaa kaasan yaani waan takka qabetan ila ballaa ulee jalaa kaasanii jechuudha jaamaa ulee bordoo jalaa kaasan baay'ee hajjabattee jala kana teettee waan barreessin biiftuu oromiyaa tajettu nadhoon ijaabaa na jalan dhufin waan isiniin jedheetin seeradheen jiru nadhoon ijaabaa na jalan dhufinaa isiniin jedheen jiru ani mee hijaaba profaayilii kaattee maal godhu jala kana teettee ufootta si ajaa'ibaa bara أما زيادة دينك درسي وجروبي درسي كذا السلام عليكم يا شباب الجنات أسيرة تبر نفتي وان برباد بري سيدي أسيرة دين السلام عليكم يا بنت الإسلام كم جرت نبلا يناكرا صلوا على النبي يراتك كم يا ربي كان نبي كان رد صلاة موسى عليه السلام أما والله بر سيجل الطيبة ما شاء الله كنو تاكنا دانا تبربان يا الشيء كوني تكو تكو تاكنا دانا كنو تبربان لا إله إلا الله
nu feenu tana barbaanna kunoo takkanaa tana feena kunoo tan hajjabattee qaama ofii sattarattee jette tana barbaanna isiin ammoo jechuudha doo gurraachisiin gubbaan uffatte kan irraa ol fuudhaniiti bitaa mirgaa waa ofii sosoxxee deemti gamaa gamanaan kaarotiidhaaf kiyyaara ofii sosoxxee deemti. Abaayaa isii kana gurraacha isiin uffatte kan osoo akkanatti irraa ol qabanii jedhaniiti jala kana waa hedduutu jira as gadi irraa ol qabuun toltu malee. Anna mara njenne ammas anjele bara malle yeroo waan kamunu dubbadhu nama mara wali qabeen dubbadhan warra rabbii ofiitiif hajjabatee tiktookii kana gizee mataa ola seenu tiktookii nama hin qabnetu jiraan al taatanan nama beeku nama ofii hiyyaa beeku ka dhugaadhaan soomee salaatu ka rabbii ofiitiif jecha soomee salaatu nama tiktookii hin qabnetu jira namni dhugaadhaan rabbii ofii sodaatu rabbii ofiiti yaa rabbi haraama nan dhageessisin haraama nan dalasiisin gurri kiyya hijaaba jiruun kiyya hijaaba wanni kiyya hundi hijaaba jedheetiin irraa deessu tiktookii kan qabne baay'eetu jira tiktookiin fayyadaman maal godhu dirree maraataaf machiin itti oolu dirree haati namaa itti abaaramtu dirree asirra bayanii mudhii qabadhuutii akkas godhi yoo dhiira taate maal itti godhata dhiirri wallaahi maal itti godhatti hin dhuftuu jechuudha. Kanaafi suutuma arraggafadha fi simmeetii keessan suutuma arraggafadha maaloo suutuma arraggafadha gizee arraggafattan suutuma Ani rijala kana deemtanii waa barreessitan rabbi yakka kadhe waa sirra jiraata waan dhiirummaa qabdu natti hin fakkaatu sorry wallahi waa sirra jira waan dhiirummaa qabdu natti hin fakkaatu jala kana deemtee waa barreessitu wallahi waa sirra jira natti hin fakkaatan waa qurcii baadhatee deema wallahi waa sirra jira natti hin fakkaatu rabbiin hin dhooggadhuudhaaf waan fincaanii bichaa sirra buuse kutee waan fincaanii qofa waan ittiin fincaamtu qofa indoggadhu bar rabbiin kun barsin jiraamiti eega nama godhee si uume homa kamiinuu sin dhogganne sitti kenne haa hanqoollee taatu guddoollee taatu rabbiin sin dhogganne sitti kenne qaama kan kee kan irraa wanna takka sirraa hambifate hin qabu sit kenne ka dhoggateellee osuma jiru rabbiin homa sit kennaa jechuudha rabbiin hin dhoggadhu maaf itti kenne dikkoo qaba jedhi Ayoro. Tiko ka ba jadi ka? Enggak sih invite siar kisah aja dah kan Allah dia jurat. Enggak apa Darwin Odessa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kanya. Akkam ni gaafa yaada. Jira Allah kada tarabi akkam jirtu. Wallahi ni jira. Abshir ni jira. Amma dubbii keessan deddeemnu miidiyaa qabda, miseensa qabda, deeggarsa qabda, hawaasa qabda, jaalala qabda. Kanaaf hooma takkasitti namoonni gaafii kaayiroo dhufuu hedda mee amma dhiisi waan namaa dhiisi warri waa barreessitan dhiisa dhufuu hedda dhugaa rabbi dhufuu hedda dhiisi qoosini gagaraati wallahi si jaalannaa si kabanyaa abbaa feete caaltaa kana dhuguma sitti himnaa ofitti amanamummaa qabdaa
maalish namoonni tokko ammoo si dubbisuu barbaadanii amma manniin cuccufamee manni waa keessaa wal arrabsanii beekaa waa afaan si baasuu barbaadanii hin hayyaminiif warra akkasiisanii didi jala. Wallahi didi jalaadha faate amma immoo tokko asin jedhu dubbii sirna nama bira jirteemi haga dubbii san deebisa argattutti eeganuu dhaabbadhu sin jedhan dhaabbattee fi maashaallah kaleessa waa hedduu jettee arsooma jira oromummaa jira islaamummaa jira biyyooma jira saniif dhaabbattee ammallee ejjennoon kee isuma haa ta'u dubbii beeytaa himata beeytaa waan galte beeytaa saniifini akkasumatti dubbii tanteessanii tuqii qabadhuuti waan deebisaa si deebisan murtii sirrii argattamoo murtii dogongoraa argatta achirra dhaabbattee kasi deeggaruu fi ka sin deeggarree fi kasi abaarus achirra yeroo san dhugaan tanteessiif galti hanga sanitti osoo sila akkasi jaalannuuf akkasi kabanyutti illee osoo haga sanii nu obsite natti tolaan wallaahi maaliifini abbaa rabbi kaa jimaanni kamtu caala jennaan abbaa rabbi kaa kama dhufuu jedhan amma bariitii bar boruma ganama kun amma reefullee dhageenya achirra takka beellama qabanii rabbiin haqatee si haa baasu insha allahu ta'ala nu martinu waan kanarratti si wajjin jirra ani akka jecha amma jedhame san irratti dhugaa biyya feete yoo deemte waan akkasii sun xiqqoo ni ulfaata waan bareedaa miti homa fedhes yoo ta'u taate saniif obsii siin jedhanii haga wanni kun sirraa'utti atillee obboleettii teenna isinillee obboleettii teenna sittillee hamtuu hin dubbannu sittillee hamtuu hin dubbannu haqatee garuu rabbiin siif haa baasu. Obboleeyyan gaggaarii qabda abshiirachi keessa asliin jira riidiin jira uummata akka wallaahi uummata jajjabachi keessa qabda uummata sodaa takka hin qabne laal ka qoma dhawatanii dhugaa namatti himan qabda. Abshir wallahi rabbiin haqatee hin damsin siin jedhanii warra saayidii qabatuu miti sillachuu naaf kitte. Jechi garuu wal caalaa jecha wal caalu keessatti ija haqaatiin ilaaluun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu bareedduu kiyyaa uummata akka yaadiniin siin jedhanii sanirraa kaga dafe khalaas ni dhufamee kaayiroo san dhufuu edda akkam settati anuu achi taa'uu edda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giifti Oromiyaa qoyime. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arafaan kan lafeetii jirta Ameerikaa jirta? Jira wallah alhamdulillah galata rabbi. Wallahi fakkeessa fi miti namoonni yeroo hedduu asirratti ba'anii waa isiniin jiran nama jaalala keessa qabu isinitti hin fakkaatin. Warra akkaataa ofii siyaasa ofii itti oofatu yookaan tiiktook ofii itti guddifatuuti malee namni siisis ta'e ashittitti jidduu fiigee akkas jette garana jette an viidiyoo kee tokko feesbuuk irratti argee wallahi laazim hin rifadhe akka nama tokkotti jechuudha. Ani qoosaf jedhe malee waan kana ka jedhu yaa rabbii kiyyoo balammaan buute maali jedhe hedduu takka rifadhe. Laakiin namni yeroo ammaa appilikeeshiniin tolte harka irrattiin deemaa waraabee waanuma namni jedhu gadhiisudha. Waan qaccee qabachuu malee waan keessi isaa hin hubanne tokko gadhiisa. Yeroo ilmi namaa kun jechuudha. Irraa hafi dhugaa teessan rabbi haa baasu siif ashittiin obboleeyyan eessayyuu waliin fiddu garuu warri kijibaaf olii gafee kun akkanumaani malee homaa as jidduudhaan hin argatan. Kasii jajee ashitti arrabsullee ashitti jajee si arrabsullee uummata akka wanni as keessaa argatan hin jiru. Laakiin wanni isaan argatan yoo yeroodhaaf fooloo yookaan laayikii argatan kana qofa bu'aan isaanii jechuudha. Maaliif uummata akka siifis isin lamaan gara musliimummaattis obbolaa akiraati gara himuumatti illee achi siqiin qabdan obboleeyyan jechuudha. An akka nama tokkotti abbaan barbaade waan feete jedhan talagandaatii miti dhugaa jirtuun dubbadha. Waan biraa ilaali sittin dheeressu ijoolleen maqaa namaa maqaa baalee naannaa baafattanii tuqaati ilaala namni gariin kaleessumarraa baafatee nama fooloo jaha qabu sadi qabutu jedhesni galee maqaa gandaa baafattanii eenyu nu bakka hin buutan isiin ka wallolte nama tokko wallolte malee biyya guutuu wallolle wanti hammalee bara saniif jecha warri maqaa moggaafattan irra guddaa wanni hamaanii maqaa moggaafattanii akka waan isin kallattiin biyya guutuu arrabsite hin fakkeessina. Tuunis biyyan arrabsine isiinis biyyan arrabsine kuni dogongora guddaa maqaa baale jedhu kana fuutanii akka waan gamaa gamanaan wal dhahaa jirru hin fakkeessina. Baale waan akkanaa keessan seentu arsiinillee arsiif baale tokko jalqabu maratti waan akkanaa kana saayidii qabattanii hin oofina rabbii keessan sodaadhaati. Kuni waan fokkataadha kun. Warra maqaa san baafatee dhufu yeroo takkatti bilookii naqilaa bilookii mayuutiilee hin godhin bilookii naqi akka isaan asitti hin deebinetti. Saniif keessattuu warra maqaa gandaa qabatanii deeman. Hin dhiisii wallaa warri sun summii facaasan yoo khayrii barreessan isaanuu khayriidha.
ammoo nama lama wal loluun dur jirti. Lafarratti namni wal lola, qilleensarratti namni wal lola, arrabni ni meelata, namni waa waliin ni jedha. Namni waa waliin jedheellee akkuma wal dhabuun jirtu araaramullee hin jirti. Isiin reefu dubbii fixe gumaayyuu ni fixan kanaa miti gumaa. Nama namarraa ajjeese haadha ajjeese abbaa ajjeese waamee walirra ajjeese arrabuma kana fixa arrabuma kana fidallee arrabuma fixallee kun waan aadaa teenya keessa jiru waan har'a fafa bahee miti isinii galee haa ta'u garuu jecha tokko yoo jedhame jechi suni maaliif jedhame ka jedhu dhugaa akka boru jechi kun akka dhibee kaansarii bakkarraa bakkatti hin dabarre dhaabuun barbaachisaa battalatti muruu qaban hiddaan akka wanni sun hin deebinetti boruufillee akka warri biraa jechoota kanan fayyadamne kana wal seeruun aadaa qabna amantii qabna haadha dubbiin miidiyaa ta'e malee lafarratti osoo gadi bu'anii akka aadaa arsitti osoo haasa'anii waan itti murantu jira waan itti murteessantu jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warri dubbii kan akka hin dhumanneef haadha dhawachaa jirtan dhaabaa isinillee. Dubbiin nama Gaafatamtuu dhiira arsii ka jettuun jechuudha. Ani haati faatees ta'e eenyummaan iyyuu na beeka akka nama arrabsin hin taane jechuudha. Garuu wanti ani isiniin jedhu gadi buuneedhaa warri maqaballeessiin deemtan deema aayidoon keeraan ni dhugaa jirtun dubbadha malee fakkeessee hin jiraadhu fagaadhee jiraadha malee jechuudha sii galee. Kanaaf haadha faatee ati immoo nama wanta san isiin jedhes ta'e nama akka yoo ofii keetii waan ofii keetiitti haasofitee qabaatte yoo ta'e malee wanti suni dhugaan isin lachuu jidduutti isin lachuu qulqullaa'uudhaaf bahuu qabdi. Sheekonni isinii ilaalla jedhanii jiranii rabbiin dhugaa ta'ellee sii haa baasu. Rabbiin ta'isiillee haa baasu hamaa isin jidduu fide kana rabbiin haa dhamaasu. Galatoomi ulfaadhuu irraa hin jedhini warri sooshaal miidiyaa waan namaan hin jenne hin qabu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Tanumaan isin jedha obboleettii xiyya galatoomi. akka saniititti amma laalan kasi gorsu. Dhageeffadha. Qiruunii fi giiftiinis dhageeffadha. Wanni kuni uduu isiniin jedhame maal isinitti fakkaata? Ani mucattii tana wallaahi billaahi rabbiin natti ragaadha. Wajjii kolfee wajjii taphachuu malee takka hammeenya takka wallaahi garaa ishiyya keessaan qabuufi. Wallaahi narri fadhe kaleessa. Kaleessa gizee isiin akkasitti wallaahi billaahi mana kan keetu osoo dhufee bishaan iyyuu hin dhugu wallaahi billaahi summa wallaahi rabbil ka'baa namannaan jedhe yeroo isiin jettee haasoftu bakka hin jiraa miti. Narri fadhe wallaahi qaama kan hundatu narra qabbaname. Qaama kana hunda waan ofii ilaalu shakkii yoo namni nama jidduu yoo dhufte dhuguma nama jechisiiftillee shakkii waan nama goone qabu garuu isiin baasuu qabdi nama sana. Isiin nama dhagayi isiin dhagayi ila isi qama isiin usuu ofirra dhaabatteetiin waan kan akkas gootaa osoo naan jette wallaahi na'am akkas goota mana Suudaan isan akkas goota jettee uduu isiin dubbatte wallaahi jalaan qabu. Kanaafuu fadhannaan jette wallaahi jalaan qabu. Ana maaltu akka na dhaaleetu na godhe wallaahi billaahi jettee isiin kakatte san. Namatu naan jedhe wallaahi billaahi jettee miti namuma jedheen san qofa barbaada. Ani ashittiidhaan nagaa ana hadhallee taanaan borullee taanaan yaa saba kii ashittiidhaaf ani walitti nagaa. Nagaa isii qaba wallaahi nagaa isii qaba. Namni jedheen jette wanti Ani wanni barbaadu san qofa. Ammallee ani baale hin jenne ani ijoollee baale asirra na jirtan diqqaa guddaan keessan mataa kiyya gubbaa jirtan kana arrabsitanis kana faarsitanis asirra na jirtan jecha takka jedhee isin arrabsuuf hin qabu ani. Gurguddaa keessan hayyuu keessan beekaa keessan diqqaa keessan nama na jaalataniif bakka dhaba argitanii nama na jaalataniif bakka dhabaa jechuudha. Isiniif galaa miti. Nama na jaalataniif bakka dhaba. Ammoo kana arrabsitanis kana jaalatanis galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Garuu dhugaatii dabsuudhaaf usuu argaa jirtan usuu ijji keessan isin argaa jirtu warri harka irra qabaartan madaa amma daahina dhukkubaa jiru kana rabbiin isin haa agarsiisu. Waan biraata kan dubbadhan. Rabbiin isin haa agarsiisu madaa tan. Barkaleessa osoo an taa'eetiin isii eeggadhu usuu an dhugaa tana naa baasedhe akka namaatitti isii kadhadhu bar afaan ingiliffaatiin gaafadhe sii waliin taphachuu kiyyaafuyyuu eenyu waan taateef. Sii waliin taphachuu kiyyaafu soorii. Faatee kiyya ammallee waa siin jedhu laali. Maanuyyuu jette bar argitanii na dubbiin maanuyyuu. Dhageenya Bar wallaahi laali faatee waa siin jedhu. Haasawuma kiyya keessattuu jette bar haasawuma kiyya keessattuuyyuu bar ani waliin taphachuuyyuu hin mallee. Haayi. Amma maa inni beektaa? Haadha faatee dhageeffadhu ammallee laali. Eenyutu gadi? Noo sanii miti bar eenyutu eenyu gadi? Qaama isiin qabdu ni qabaame harka isiin qabdu ni qabaame fiizikaala isiin qabdu ni qabaamiti eenyutu eenyu gadi kaayiroo jiraachuun namaa gadi kana gootu yoo ta'e akkasitti baasaa na hima. Kaayiroo jiraachuun namaa waliin kolfee taphachuu na dhoggiti yoo ta'e natti himaa is okay.
hayyuu meeqatu kaayiroo tana keessa jira sheek riyaad kaayiroo tana keessa jira abu sabaraddiin kaayiroo tana keessa jira maatiin sheek nasir hamza biyya tana keessa jiran isaan as keessa dhufanii as keessa deeman hayyuu meeqatu as keessa jira kaayiroo jiraachuun namaa gadi nama gooteetiin afaan namaa irratti namni albaa'oo ta'e akkasin na himaa isinirra taqabbala barsii waliin ta'e Ilaalime haadha waan ofii dhaga'ime waa'in sifi mana dhageeffadhu. Ilmi namaa kan wal caaluun sodaa rabbii qofaa wal caala. Eenyuyyuu eenyu hin caalu. Akka namaatitti jechuudha. Atitti alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii fayyaa guutuu siif kenne nagaa kan keetiin hawaasa kan kee namni haagaati beekamte ka silaa beekumsa qabu waan hedduu ka beeku injiinarri meeqaa ka haagaati hordoftuu haga keetii hin qabne ka miidiyaa irratti osoo dhufee warganama waan barate barsiise namni hordofne hedduutu jira. Dubbiin dubbii bakka biyya jiraniitii miti. Akka jirtuu fi ofitti amanummaa qabaattee namooma keetiin eenyummaa keetiin saba kan kee kabajjee eenyummaa kee beeyte amantii kee beeyte jiraachuu wanni kana gahe tokko illee hin jiru. Amma isiilleen dogongorte atillee dogongorte jalqabumarrayyuu maa inni ni beeytaa qoosaan akkasiisan isinillee qoosaa heddummeessitan si galee qoosaan akkasii suniyyuu yeroo biraatiifillee dhaaba maa inni waan baay'ee namni yoo waliin jedhe wal madeessa beeytaa. Yoo wal madeessa namoota baay'ee ulfaataadha wal fayyisuuni heddumminna qoosaa keessa amma wanni kuni marti dhufe yeroo biraatiif atillee baga argitee barnoota sii ta'e si galee isiidhaafillee barnoota siifillee barnoota ta'a wanni tokko immoo yoo rabbiin namatti fide khayrimaaf namatti fida waan kana keessa ammoo waan hedduu baratta atillee isiillee waan hedduu baratti nullee waan hedduu baranna jechuudha. Miidiyaa irratti ammoo namni maqaa nama balleessuun maqaa hin jirre namaa kennuun waan fofokkataa akka hamileen si cabu waa waliin jechuuni yoo akka siif hin jenne injifachuu hin danda'an si galee. Fakkeen nama biyya keenyatti nama tokko ati ijoollee baay'ee budaan nyaatte keessaa iyyiti. Yeroo budaan nyaattu nama sanni beekan maqaa dahan hin himachuu hin danda'an garuu seera mootummaatitti yakka kun seeraa miti si galee. Kunillee akkasuma jechuudha waan akkanaa namaan jechuun yakka kun si galee seeraa miti. Akkuma fedhattuu nama gaafachiisa. Obboleettiin teene ni dogongorte. Dogongora kana mootu iyyuu namni itti himuu qofa osoo hin taane dubbiin gaafa dogongora abbaan ofitti himeedha. Abboo silaa jechi namaan jedhan heddumatu jira akkana jedhuun hin malle tun isiin hin malle osoo taateele tuni maka balleessiidha osoo taateele akkana hin jedhamu itti bareechanii jecha laalanii waliin jedhuun malan silaa sii galee haa ta'u garuu namni wal dhabe waliin faarsu. Amma eega wanni tokko ta'e arraba meelatee lama deebisuu waan hin dandeenyeefi dhugaa tantee rabbiin siifaa baasu isiillee homaa wanni jennuun hin jiru obboleettii teenna anillee yeroo gabaabaa asirratti beekaa gaafisii waan sawwan hojjete walumaan gammanneefi dogongortee amma dogongora kana keessa deebi'anii ani hin balleessin ani hin goone naman baastu. Arrabni meelatee nama sirreessa hayyuu sirreessa beeka sirreessa maanguddoo sirreessa akka itti madaa fayyisan ammoo akkuma ogeessi mana haakimaa jiru ogeessi waan akkanaallee jira. Kanaaf jecha bareedduuti ani wanni siin jedhu eega dubbii sirna maanguddootti kennatte haga dubbiin tantee gadi sii deebitu obsaan eeggadhu haqa argadhu haqateen dhabini dhugaateen dhabini isiilleen dhugaan dhabini atis dhiifama isiilleen dhiifama siin jette. Dhugaatu na fiddanii kiyya irratti faalanii yoo jedhani muyyattii tokkoffaa rabbitu keessa kiyya beeka bar anis sharris yaadaa miqqanyaas asirraa afaan mileeffachuu ni danda'a. Tokkoffaa yoo hamtuu qabaannes keessa kiyya rabbitu beeka rabbitti na dhiisanii yoo itti balleessee jiraadhe intala tana wallahi hanga kaleessa dhiifama kadhadhuusani dhiifama gaafadhuusani diqqaan kadhatee guddaan kadhatee isiin gadhiiftee keessaa bar ani hamzaa kiyya bira deemuu barbaada isaa wali haasa'uudhaaf barbaada yaadeerani hanga as keessaa bayyuu muddamaa jira akkas godhattu sani an akkas ta'uu hin wallaalle bar akkasitti haasa'uu wallaalle bar akkas godhachuu wallaalle bar waatu na keessa jiraaf ganna qabe argite ani gasti isii keessa taa'ee akkasitti isii kadhadhu akkasitti waa'ee isii haasa'u akkas godhachuu sani wallaalle akka saree dhaltuu akkas ta'uu hin wallaalle beeqaatiin gaccadhise beeqaa gaccadhise wallaahi billaahi namni kuni hamma wayiillee ta'u ni rifata gugurdaa ijoollee baalee warri na beektan qaamaa wal beennu kan lafatti na beektan kan miidiyaa irra na beektan wallaahi billaahi isin kabajjee cadhise rabbiin dhaba mana haa godhu dhiiraa dhalaa baalee kabajjee cadhise ijoollee arsiitaa keessa dhaladhee guddadhe caalii warra na jaalataniif jecha cadhise ijoollee arsii tiyyata kee caalii ijoollee baaleetituyyuu naa waliin rakkata naa waliin dhiba isiniif galgalli qimse isiniif gadi cadhise isin kabajje
والله مسين كبج ulfinni yaada faateeti ulfinni kaleessa tuunfeessite sibira haa ta'u. an dubbii kana haadha caalan eeggadhu. Ammallee taanaan dubbiin Ustaaz Naazir Nuuraa harka jirtii miti. Asiliifaa harka jirtii mi? Nasir Yaanoleefaa harka jirtii mi? Dubbii tiyya haadha caalin eeggadhu. An kana caala arrii hin baasu. Daa'imaa miti kan yeroo sanii akkana na godhanii karaa irra na qabanii karaa